Ashamaa harka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaalaa keenya jalatti argamtan nagaan ko bakka jirtattis naa qaqqabu. Isiniin jechuun jaaladhaa baga jiraattanii baga eeggamtanii yoo na eegdanii. Egaa kaarra waan ajaa'ibaa tokkoon qabadhee kara keessan dhufe waan namoonni baay'een hin dubbanne namoonni baay'een dagatan namoonni baay'een anaanuu deebisee egaa namni baay'een waan kana kara bittaatitti malee ofii isaatii hojii dhiisee irratti har'a qabadheen kara keessan dhufeetoo jira. Kan argaa jirtan kuni har'a amma kasaa kanatti kan argaa jirtan ayyaantu asallaadha. Kan bakka kanatti argitan kan hodhaa jiru harkaan jechuudha. Egaa har'a waan irraa dubbadduun qaba. Viidiyoo tana obsaan dhaggeeffadha. Viidiyoon tun viidiyoo daqiiqaa 5ti. Dafee irratti dubbadha. Daqiiqaa 5 tan obsaan dhaggeeffadha sin fayyaddi. Ayyaantu maaltu karana fidee jechuu dandeessan. Baay'ee hodhaa ani duraan aynata fe'ee nan hodhaa jechuudha harkaan. Maaliif biyya migiraatti tan aladhee guddattee arsii keessa migirri ni jira. Akkam feettan hodha jechuudha. Isa qurxata jedhu migiraanii, isa alalaadhaan jedhu, isa maaloo jedhu hunduma isaa diizaayinii feennan hojjedha. Garuu ani biyya arabaatirra nulii gaddeemaa ture akkuma beektanii egaa ergan achii galee waa'ee hodhaan beeku mana kootitti nan bite. Gundoo takkittii tana biddeen kan ittiin baafattu kan soraasiif hin sorre biddeen qofa kan ittiin ati hojjetattu qarshii 400 bitta. Alalaalta keessan masoobiin ani bitee dhugaanis niin jedha jechuudha. Masoobii 4,000 bitee wanni isaa gundoo isaa cabsanitti gundoo isaati irratti hodhanii akkasitti gurguru. Masoobii gundoo ol cabsassan dhiisanii jiru. Gundoo irratti hodhu malee nuti amma masoobii kan beeknu masoobii hodhanii isa sanitti ol garagarshan. Gundoo irratti masoobii ol garagarshan garuu gundoo muramtuu irratti masoobiitti hodhu. Yeroodhaan booda garagara bahu maaltu karana sifid odu miilan qabaa harkan qabaa ijji koo fayyaa miilli koo fayyaa mana kooti yeroo qabutti maafin hojjenne kan jedhuun kara kana xiyyeeffadhe ofii kootiif ijoo kara gurgurtaa itti miti jechuudha. Maaliif yeroo doon qabaadhee hojiirra oolchee gurguratti soggaa deebi'e mudoo tokkoon qabu sababbiin isaa hodhaa anama maalaan hodhachaa jira isa ittiin soratan isatti naannoo kiyya nama hodhatu jira hodhaa akkanaa kana hodhanii warra gurguran jechuudha. Isinittan argisiisa yeroo biraa bitachuu dandeessanii hodhaan qaqallaadha. Wanni biddeen kee irratti baafachuuf jetta soraadha keessattuu jechuudha. Gundoo ittiin sortu gabaa keessatti hin argattu. Gundoo jaljala kana malee jechuudha. Waanan bitee argeef ijoo mana kootitti jechuudha. Kanaafin ani hodhadhee kunoo guddifadhee geechifachuu gahee jira. Soraa jechuudha. Biyya keessatti jaalattus jibbisutti biyya kee fakkaatteerta. In sortaa xeefii nan qara qabdaa. Qamadii ni sortaa. Isa kan shiroo ta'u ni sortaa. Wanti ati sortee hin fayyadamne hin jiru biyya keessatti. Hin dagatinaa joo kanallee jechuudha. Isa alalaasan nan qaba. Naa kennee ni jira obboleewwan koo jechuudha. Waan akkasii san inni sin fayyadu hin ta'a malee jechuudha. Yoo daabboo mina irratti baafachuu ta'e malee. Gabaa keessatti illee taanan isa san namni baay'inaan kan qabeetoo bahu inni fufurdaadha. Kanaafuu kana ijoollee mana keessan keessatti hin dagatina. Meeshaa keessan keessaa hin dagatina. Yoo meeshaa bitattanillee jechuudha. Warroonni immoo na biraa meeshaa qabdan meeshaa wajjin galfachuu hin dandeessan. Naannoo kiyya warra hodhitu jira jechuudha. Anuu isaanuma jalatti laalitan maaliifan yeroon taa'u hodhanne jedhee guddifadhe kunoo. Kanaafuyyuu yoo barbaaddan ta'ee qarshii 400 gurguratu. Ani qarshii 400 koo mana oolfadhee jira. Karaa kootiin gundoo soraa argadhee jira. Warri akka koo boru sortaniitti jiraattan fayyadamuu dandeessanii warroonni keessattuu meeshaa garaa mangadii meeshaa asii qabdan achii waliin galfachuu hin dandeessan jechuudha. Salphaadha. Kanan isiniin jedhe hodhaa isaati. Hodhaan mana keessa hodhamuun argamu akka laayyetti. Isuma dhugaan isiniin jedha ani garuu karaa kootiin jala bahee jira. Wanna beektan irratti waan kana isin dammaqsuufan. Isin dammaqsuufan dhufeen isiniin jechuu jaaladha. Yeroo qabutti kun akkattiin shaashii keellee maradheen ishee dubartuma cimtuu teessee gaaddisa ofii teessee hojjetattu fakkaadheen maal abbaasaa hojjetachaa jira jechuudha. Ani uummattuun saalfadhu joo. Wannumti feeyyoo doo jiraate uummattuun saalfadhu. Waan jettan hin beeku yaada keessan bal'inaa saanduqa koomentii jalatti naa barreessaa. Osoo hojii kanaa miti wannumti biraatuyyuu hin jira hojiidha jedhame ta'e ani hojiitti hin saalfadheellee hin beeku. Daa'ummaa koorraa hojiittan guddadhe intala qotee bulaati intala gabareeti baadiyaa bal'aa urufa bal'aa keessatti dhaladhee guddadhe jechuudha. Naannoo keenya qonnatu jira maasaa oollaa horii keessa oollaa akkasitti guddanne waan ta'eef hojiin homaa kootii miti anaaf jechuudha.
Akka ijoollee magaalatti miti jechuudha. Magaalaan sun nan dinqu biyya baasiyyees daadhaqee argee madaamii wajjiniinis tasa